Rasiin kenna. Isa booda garuu amma haala amma Itoophiyaa keessa jiru kanaanii bu'uuruma haaluma siyaasa Itoophiyaa waliigalaatiin Itoophiyaa keessatti dimokiraasii hojiirra oolchuu ni danda'amaayii kan jedhu gaaffii guddaadha. Itoophiyaa keessatti dimokiraasii hojiirra oolchuu fi saboonni biyya kana keessa jiranii sagalee itti kennuu qabu, fedhii isaaniitiin waan barbaadan murteeffachuu qabu. Dimokiraasiin hojiirra oole jechuun mootummaa isaa uummanni murteeffata yookiin immoo fedhii isaa uummanni murteeffata jechuudha. Fedhiin saboota biyya kana keessa jiranii immoo fedhii adda addaatu biyya kana keessa jira. Oromoon akka sabaatti ka'ee gaafatame tarii Itoophiyaa keessa jiraattamoo biyya Oromiyaa jedhamtu ijaarratte jedhamee yoo gaafatame tarii Oromiyaan ijaarradha jedhee filachuu waan danda'uuf saboonni kaan immoo fakkeenyaaf gara kaabaa kan jiranii saboonni naannoo Amaaraa keessa jiranis Amaarris fedhii mataasaa as keessa calaqqisiisuu waan danda'uufi fakkeenyaaf Amaarri nuti akka abboonni keenya ijaaranitti buluu barbaanna. Itoophiyaa abboonni keenya ijaaran sana afaan tokko, aadaa tokko, eenyummaa tokko kan qabdu sana tursiisuu fi sanatti fufsiisuu barbaannaa jedhanii yoo yaada kennan kun dimokiraasii waan ta'eef dimokiraasiin sun hojiirra ooluu ni danda'a Itoophiyaa kana keessatti. Yoo dimokiraasii hojiirra oolchina jenne Itoophiyaan kun itti fufuu dandeessi kan jedhudha gaaffiin kun. Yaada yaarraa jirratti yaada keetti dabaleeti. Isa dimokiraasii kana kan sila raajiin kaase wajjinan wal qabsiisa. Itoophiyaan Oromoo fakkaachuu kan jedhu Oromoonni parsantii 40 Itoophiyaa keessa populationiin isaa ammuma sana yookiin sana olii har'a guyyaarraa guyyaatti Itoophiyaa keessatti wanta Oromoo fakkaatu wanta Oromoo ga'u argaama jirra dabalaama jira Oromiyaa keessatti especially inni sun dabalaa jira waanuma dhufee hundumaa takku tokko hin jiru jannataana naani egaa I think raajinis erga qabsooma kana keessatti sosocho'uu jalqabe waggaa 30 hin guunne waggaa 35 darbe kana keessatti dhaabni aan keessatti jiru yookiin dhaabni aan deeggaru yaadni aan deeggaru kuni maal inni maal buuse 91 amma yoonaatti bu'aan koo maal inni bu'aadhaan madaala waan jedheef maalan buuse maalan ijaare maalan kenne 91 dura wanta jiru ni beekna qabsoo Oromoo keessatti eenyutu maal gochaa ture akkamitti dhufnee beekna 91 irraa amma yoonaa jechuun waggaa muraasa miti waggaa 35 umrii namni tokko ga'eessa ta'u ijoollummaa irraa ka'ee amma kana ga'utti maal inni bu'aan koo kan ture amma ilaali sochii nagaadhaan kan godhame qeerroo bilisummaa Oromoo fi qeerroo muuvimentii qeerroo walitti fidanii akkas maxxansanii faan namoonni agarsiisan jiru maal akka ture otoo beekamu kreditii wal saamuu fi wanti hojjetame hin jiru jedhanii dubbachuu irraa kan darbe where is it since waggaa 35 sirni federaalawaadha sirna federaalawaa kana keessatti jijjiiramoonni baay'een jiru waan rakkinni jira kan fuulduratti deeme kan duubatti deebi'ee jira wanti baay'een ijaarameera uummanni kun barachuu irratti of beekuu irratti qubee isaatiin barreessuu irratti ofiin of amma gidduu kana gadaa kana textbookiidhaan baratu gadaa fudhatu safuufaa baratu ijoolleen xixinnoon mana barumsaa keessatti nyaata faa nyaatanii safuu baratanii gadaa kana baratanii waan biraa wajjin galu isa kana warra recognize gochuu hin dandeenye Finfinneen babal'achuu keessatti siistama federaalawaa keessatti bulchiinsa federaala jala jirti waan ta'eef magaalaa federaalawaa waan taateef Finfinneen babal'achuu keessatti warri internationalis warri maallaqa qaban dhufanii uummata keenya irraa lafti isaa fudhatamaa jira akka malee bulchiinsi isaas Oromiyaa jala ba'aa jira daangaan Oromiyaatti dhiphachaa jira amma Finfinneen bal'attuutti jedhamee dhiibbaa guddaatu ture yeroo sochii qeerrootti sanaan duras dhiibbaa sana dhaabsisuudhaaf daangaan Finfinnee waggaa darban kana keessatti seentimeetirii tokko hin daballe Finfinneen achumatti to'atamteetti bal'inni Finfinnee shaggar keessatti bal'ata bulchiinsa Oromiyaa keessatti jechuudha babal'inni magaalaa poolisiin shaggar qabu fi poolisiin Finfinnee qabdu iyyuu waliin fakkaatu kan federaalaa fi kan Oromiyaati isa kana amma tokkotti waan irra kaan miti poolisiidhaan afaan Oromoo afaan federaalawaa akka ta'u jalqaba mana barumsaarraa miidiyaa irraa haa jalqabnu miidiyaa irratti babal'isuu ETV kana keessatti akkas hojjetamu achi immoo heeraan jijjiirra jedhanii sosocho'aa jiru I find it very slow
diluted afaanota 5 faa godhaniiru isan jaalladhu akka nama tokkotti. Atattamaan poolisiidhaan godhanii achi heeraan jijjiiruun ni danda'ama jedhee namana. Garuu xinnoo yoo taate at least poolisiidhaan mootummaan federaalawaa fudhatee paartiin tokko akka federaalaatti kana hojjechaa jira. Recognitionii hin laannu heera waggaa 100 dura ture sana ammas ni jira jennee seera kana wajjin sirna jenna. Sirna federaalawaa irratti qabsoofta. Sirna federaalawaa qabsoodhaan dhalate. 91 dura qabsoodhaan dhalate sirni federaalawaa. Itoophiyaan federaalawaa kan taate qabsoo uummata Oromootiinis qofaa keenya miti garuu qabsoo uummata Oromootiinis qabsoo abaawoon godheedha. Bu'aa qabsoo sana isa ta'e sirna kana ni falmaa jetta. Sirna kanas kuffisuu barbaadda. Maal ijaaruu barbaadda? So waan jiru keessatti hirmaatanii dimokiraasiin akka sila dubbannetti dimokiraasiin sibiilatti darbattee wanta ballistu miti. Bachaa deema. Humni gaafa itti daamu. Dimokiraasiin of to'atanii keessatti hirmaatanii waan hin jirre fidaa. Amma filannoo kana keessatti argaara dirqamaniis haa ta'u at least alaabaa qabatanii Oromiyaa keessatti sosocho'aa jiru xinnoodha. Garuu kun haa bal'attu dabal haa taatu jenna kan itti aanu irratti. Caalaa masaa gara zooniitti gaafa bahu gara aanaatti firii ta'anii akka filatamaa haa ta'u kana bal'isaa deemuutu nurra moo kana danquu kana akka hojiin hin jiraanne godhanii dubbachuun sirrii natti hin fakkaatu. Hiree murteeffannaan it's one of baay'ee akka malee intini abstract godhamee wanta abjuu fakkeeffamee wanta kaa'amudha. Hiree murteeffannaa jechuun ko heeradha. Olaantummaa seeraa ma barbaadda. Ati dimokiraasiidhaan filatamtee innaan heera irratti wanta jiru tokko olaantummaa heera sanaatiin gaafachuu dandeessa uummata. Garuu fedhiin ilaalee anumatu humnaan waan hundumaa lafa kaa'a jettee yaadda taanaan saayikooloojii xiinsammuun siyaasaa kee boortaadhaan cabee boortaadhaan hin cabsaa biyya kana nan diiga kan jedhu sammuu kee keessaa qabda taanaan saayikooloojii xiinsammuu siyaasaa akkasiitiin gaafa naannoftu the next step is dimokiraasii kana balliftee dimokiraasii sana keessatti represent taate heera already jiru heera biyya sanaa keessatti keeyyanni 39 hiree murteeffannaa ni eeyyama. Amma foollaquutti eeyyamu. Isa sana iyyuu fayyadamuudhaaf siin eeyyamu. Maaliif siin eeyyamu? Yaadi biyya diiguu achi keessatti hiree murteeffannaa keessatti dhokfamtee jirti. Akkuma saba tokkotti haasofna ta'an dhugaa buruqsinii walitti himuutu nurra. Dhugaama filannoo fi fedhii uummata Oromoo dhaggeeffachuu warri barbaadan jiru nan beeka. Baay'inni isaa garuu doktiriinii keessoodhaan dhaqnee diignaa biyyi kun diinaan diigna kan jedhu saayikooloojii kana fudhattee deemte. Uummanni Oromoo har'a bakka itti jiru akka itti yaadu wajjin kan walii hin gitnedha. Kan waliin hin deemnedha. Duubatti kan hafe biyya sabaaf maal godhanii kan jedhu gaafanna miti. Boris maal godhuuf yaaddaa kan jedhus gaafannachuutu nurra raga. Atamma biyya kana diigdeennaan waan akkasii humnaan lafa buusuu yaalteennaan uummata Oromoo mata bowwuu gaaffii cimaa rakkina cimaa diinummaa sabaaf sablammii crisis regional crisis keessatti abbaa crisis gootee lafa kaa'uu barbaadda. Poolisiin kee kanadha jechuudha. Poolisii saba kana dhabamsiisuu jechuudha. Diina sabaaf sablammii hundumaa gochuu diina biyya waggaa 3,000 diige gootee kana agarsiisuudhaaf straateejii gootee deemta taanaan waan tokkodha. Sanaachi garuu uummanni akka filatuuf mirga isaa eegsisuuf taanaan mirguma isaa eegsista olaantummaa seeraati. Heericha keessa jira already hiree murteeffachuun. Heerri sun akka eegamuuf hirmaannaa siyaasaa kee bal'istee dimokiraasii bal'istee olaantummaa seeraa eegsista. So addaddummaan isaa jira wal fakkeessanii wal jalatti qabanii kan kaa'amu kun sobadha. 1991 irraa amma yoonaatti waggaa 35 keessatti waan argine waan beeknu qabna wanta shallagamu wanta ijaan argu uummanni kan afaaniin nyaatee kan garaa guutee kan ijaan argee kan fuuffatee beeku eenyummaa koo irratti nyaata koo irratti maasii koo irratti eenyutu maal naa ta'a maal naa yaada isa jedhu sana ni beeka. So isarratti madaalawaa ta'anii fuulduratti dhiyaachuu wayyaa. Heera eegsisuu olaantummaa seeraa fi dimokiraasii irra ala kan jiru kun I think dhugaa natti hin fakkaatu. Tole gaaffiin koo Raajinis daqiiqaa muraasa akka yaada irratti kennu kan hin barbaadu waa'ee dimokiraasii kana. Gaaffii koo jalqabatanii sirriitti yoonaan hin hubatamne ta'e hin beeku. Mootonni Itoophiyaa kan durarra kaasee amma ammaatti kanneen jiranis fakkeenyaaf erguma mootummaa Dargii irraa kaasee isa durallee
imperareetti bulchaa ture waan ta'eef isuma asillee kan isaan dimokiraasii hojiirra oolchuu kan isaan hin barbaannee fi yoo dimokiraasii hojiirra oolchine fedhiin saba kanaa adda adda waan ta'eef biyyattiin ni diigamti jedhanii waan sodaatanii fi tarii kanaa fi dimokiraasii kana hojiirra oolchuu sodaatu yookiin dhiisuu yoo immoo dhuguma dimokiraasiin hojiirra oole immoo biyyi kun itti fufuu dandeessi kan jedhudha gaaffiin koo. Raajii yaada kanarrattis yaada kee naa kennite daqiiqaa muraasa fayyadamtaa sana booda gara gaaffii itti aanu gaaffii hafeetti dabale. Gaariin dheeraan fudhadhu silaaf garuu wayyaanaan waan qarqaraan kaase tokko tariiti. Dhaaba keessa dhaaba deeggartanii bu'aa maal buusedhanii ilaaluun gaariidha kan jettu waanuma sorkoo qabdu wayiin gara keenyatti gara kutti darbatamte yoo ta'eef hin jedhe. 1991 asigaa addi bilisummaa Oromoo jaarmaan nu deeggarus akeeka siyaasaa ni deeggarus abaa'oodha. Bu'aan amma sila tuqame ka afaanii kun imaammata afaanii barre eessarraa ka'ee eessa ga'a ka jedhu ibsaa guutamaa faatu lafa kaa'ee gaafa chaarteraa waggaa tokkittii chaartera keessa turetti abaa'oon acceeboonni kaa'eetu har'a warri irraa dhufan kun isarratti hundaa'anii wanta fidan qabu bu'aan tokko tokko hin jiru jedhee kaasu duuchaadhumatti jechuudha. Kanaafuu sochiin qeerroo sun akka tuffatamaatti ilaalamu abaa'oon waggaa hedduu aarsaatti kaffalameetu simma qaballeessiin hedduu sitti godhamee lubbuun hedduu sitti baheetu sochiin qeerroo har'a warri kaleessa OPDO'n ergamaa turan har'a garuu lakkiinuun saba kanaan qabannee ergamtuu sirna sanaan taanudhanii TPLFin ari'uu qofaa miti ka ammatti sila akka bu'aatti ilaalaa turte kun Oromoon sentarii ta'e ka jedhu kana kan bu'aa sana fideessa. Eenyuu ka jedhu collective achievementii qaba keessaaf alaa qabsoon geggeeffame roga tokko qofa jedheen fudhu ammoo ga'ee leencaa kan taphate eenyuu ennee ilaalle abaa'oodha jechuudha. Kan qofaa miti immoo qorqalbiin amma abbaa biyyummaa innee kaasnu kana Oromoon akkas ta'uu qaba apparaandii qabaachuu qaba kan jedhes dhaloota akka Oromootti Oromoon saba Oromiyaan biyya jedhee qorqalbii dhaloota kanaa ijaare achievementiin aangoo qabachuu miti dhaaba siyaasaa tokkoof aangoo qabachuun sustainable gochuuf sii ta'a jechuudha. Kun akkasitti otoo hubatame dhimmi waan qawwee jedhamee ka'u kun amma boortaan cabdeen kun yeroo baay'ee deddeebi'amee ka'u kun laal yoo fudhanne har'a sirna kanaan mootummaa kana deeggarra yoo ta'e bar sirniif mootummaan kun gaafa aangootti dhufu quraana qaraa yookiin macaafa qulqulluu godhaaraa kiiloo 4 hin galle. Ihaadeg inni jedhamu OPDO'n irraa dhalate kun lolaniitu dargii kuffisanii galanii dimokiraatawaaf godhan inni dhaabbata dimokiraatawaatii jedhanii amanu yoo sirna sanaa amma jiru kana fudhanna yoo ta'e dhufaatiin amma warra mootummaa aangoorra jiru kun qawweedha dhufaatiin ishee yoo deebistee ilaalte. 2018 aangoon diol jijjiirraan godhame sun formaalii qawween keessaa haa dhibdu malee yeroo aangootti ba'u humnumti fuudhee humna sakaanitti kenne kun gaafa dhufu qawweedha. Garuu dimokiraatawaa inni amma laalla. Wanti qawwee an qabsoon karaa nagaa filannoo jalqabaa ta'een fudha. Yoo carraa dhabee namni qawwee kaase immoo maaltu qawwee isa kaasise ka jedhu bu'uura sana laaluutu gaariidha ka jedhu itti amana. Yoo wanti qawwee nama kaasisu hin jiraanne qawween nu barbaachisu inni qabsoofna waan ta'eef. Garuu ammatti wanti qawwee nama kaasisu jiraaf kaasa waan ta'eef akkasitti isa kan akkamitti hanqisuu dandeenya ka jedhu irratti mariitu gaariidha gara sanatti kompromaayis gochuudha ka jedhu. Innati gaaffii kaasteef dimokiraasii ka jedhu suni ani yaada dhuunfaa kiyyadha dhaaba kamis bakka hin buune murna kamis bakka hin buune. Yoo irratti hojjetame hubannoon sila nu kaasaa turre eessaa keenya eessa geenye fuuldura gaafa deemnu immoo kamtu waaraanuu fida jennee kan yaadnu yoo ta'e Itoophiyaan arcaatuu sirna empaayeraa qabdi yoo ta'e sirna sana cabsinee kan ijaaruu dandeenya yoo ta'e sirna dimokiraasii ijaaruuf carraan jira jedhee namana. Yoo maal ta'e kan jedhu sun garuu bal'inaan hojii gurguddaa, aarsaa gurguddaa fi raadikaal cheenjii barbaada jechuudha. Warreen Itoophiyaan dimokiraatawaa ta'uu hin dandeessuudhaniitu waan dimokiraasii qusataa fallaanaan namatti kennaa deemu sirnoonni kan jettee ati kaaste sodaan sun sanarraa ka'eetu. Yoo radical change hin finneen alatti dimokiraatawaa goonee itti fufna kan jedhu sun the minimum opportunity dha kan jiru. Sana gochuuf garuu isa nu kaasne sanarratti yoo saboonni walii galanii
maal yoo goone Itoophiyaan dimokiraatawaa taate dantaa Oromoos tiktee dantaa Tigrees dantaa Amaaraas dantaa sakaanis tiksuu dandeessi kan jedhu sun hojii guddaa waan barbaaduuf irraa mufannaa qaba namni jechuudha. Hojii sana lafee cabsuutti lakkaa'a. Somba muratee deemuu barbaada waan ta'eef malee dimokiraasawaa gochuun hin danda'ama yoo ilma dhufe kanarratti amanna kan ta'e jedheetti namana. Yoo sun hin taane garuu amma hiree murteeffannaa kasila kaasni sun carraan akka sabootaatti Oromoo qofaaf miti warra kaaniifis carraan kennamu sun kaseeratti taa'u kan heerri biyyattii keewwata 39 kaa'ee jiru nama walii galsiisuu danda'a. Isatu naa wayyamu dimokiraasii ijaaruutu naa wayya jettee uummatichi yoo kana sirriitti dhandhamee liqimsee alalfate itoo dimokiraasii ijaarra yoo jedhe gochuun hin danda'ama kan jedhu hooppiin jira. Garuu hojii guddaa faarsaa guddaa barbaadaa kan jedhutti ilaalan. Tole galatoomi amma dhimmoota kana irratti gammaa haasaa turre irratti kanumaan xumurreeti gara dhimma qabxii keenya taanutti dabarra. Dhimma seenessa waloo fi seenaa wajjin wal qabatee wantoota jiru amma muraasa kaasna sa'aatii dheeraa amma kanaan fudhannu. Kabajamtoota hordoftoota keenya turtii taasisaa kan jirru keessummoonni keenya Raajii Guddataa fi Ayyaanaa Faayisaati. Amma gara qabxii taanutti dabarraa qabxiin keenya kan itti aanu dhimma seenaa fi seenessa waloo wajjin kan wal qabatudha. Dhimma seenaa fi seenessa waloo yeroo kaasnu yeroo ammaa kana keessa mootummaan Itoophiyaas ta'u qaamonni adda addaa akka ajandaa guddaatti qabatanii kan isaan jiranii dhimma seenessa waloo ijaaruudha. Nutis yaada kan akka ka'umsaatti godhanneeti kan nuti qabxii keenya sammaa kan irratti kan nuti haasofnu jechuudha. Seenessa waloo biyya kana keessatti ijaaruuf yaaliin taasifamaa jiru seenessa akkamiiti? Seenessi waloo biyya kana keessatti ijaaramee akka saboonni biyya kana keessaa waliin jiraataniif akka Itoophiyaan itti fuftee biyya guddoo taatee akka itti fuftuuf kan taasisu seenessa waloo akkamiitu ijaaramuu danda'a? Seenessi waloo biyya kanaaf barbaachisu seenessa akkamiiti? Seenaan amma dura ture immoo maal fakkaataa kan jedhu irraa kaaneeti kan nuti haasofnu. Ayyaana gaaffiin koo tarii si hubatameera yoo ta'e seenessi Oromoo fakkeenyaaf akka waliigalaatti seenaan faallaa biyya kana keessa jiran baay'eedha. Oromoon seenaa himatu qaba yookiin immoo seenessa Oromoon qabu jira. Seenessa qabsoon Oromoo uume ni jira. Seenessa Itoophiyaan immoo yookiin immoo mootummaan Itoophiyaa akka mataa isaatti qabu jira. Seenessa humnoonni gara kaabaa jiranii saboonni hundumtuu seenessa mataa isaanii ni qabu. Seenessoota kana seenessa baay'inaan isa seenaa waloo irratti tun taane seenessonni faallaan baay'een ni jiru kan walirraa fagoo kan baay'ee seenaa suukanneessaa ta'an baay'een isaanii ni jiru. Isaan kan akkamitti walitti finneetti seenessa waloo uumnee saboota biyya kanaa walitti qabnee akka biyyi kun itti fuftu akkamitti taasisuu dandeenya? Seenaa darbee fi seenessa waloo ijaaramaa jiru akkamitti ilaaltaa kan jedhudha gaaffiin koo. Yoo intalli dheeressee si hubatamuu baateen beeku gaaffiin koo kanadha. Nan hubadheera. Isa dimokiraasii sana jechuma tokkoon si deebisa. Dimokiraasiin muuxannoo aadaa malee poolisii miti. Poolisii gara dimokiraasiitti nama geessu baasuu hin danda'a abbaan barbaade garuu muuxannoo fi aadaadha. Muuxannoo fi aadaan immoo kan mootummaa yookiin kan paartii otoo hin ta'in kan hunduma isaati. Paartiis, mootummaas, uummatas, paartiilee dorgomtootas hundumaa kan walitti fiduudha. Akka aadaatti aadaa dimokiraasii hin qabnu. Dimokiraasiin maaltu barbaachisa akka dimokiraasii Pileetoon faa Sokrates faa maal jedhu uummanni tokko dimokiraasiin hin barbaachisu ni jedhanii faa falmu. Dimokiraasiin hamaadha hin jedhani garuu sabni tokko dimokiraasii akka argatuuf kana guutuu turraa jedhanii falmatu. Inni falmii intellectual waan ta'eef achitti dhiisuu dandeenya kan duriiti waan ta'eefis. Garuu immoo falmii sana keessaa waa baranna. Wanti barbaachisu ulaagaan tokko jira jechuudha. Guutuun kan nurra jiru. Kunis ta'ee ulaagaa guutanii wanta dhufu miti muuxannoodha. Piroosesiidha. Piroosesiin sun immoo keessatti hirmaattee, keessatti sochooftee, rakkattees, rakkistees, ballachaa wanta deemu wanta bakka qabachaa deemuudha malee ala teessee dhagaatti darbattee naan curamasaa cucufamaa deemaa. So waan tokko hawwachaa isuma cabsaa immoo hin taa'u isa jedhuudhaan nan cufa. Seenaaf seenessa irra gaafa deebinee dhufnu seenaan abbaan barbaade seenaa qabaachuu ni danda'a. Seenaan
irraa hubachuudhaaf itti fayyadamuu itti barachuudhaaf seenaa irratti adda addummaan ni jiraata. Sabuma tokko keessaa ta'anii Gobanaa Daacheen eenyu ture jedhee namni tokko seenaa barreessee namni biraa immoo dhufee Gobanaa Daacheen eenyu turani jedhee gaafa barreessu seenaa sana keessatti adda addummaa yaadaa adda addummaa konkluuzinii yookiin dhuma isaa irratti maaltu jira jedhanii gasha isaa irratti adda addummaan jiraachuu danda'a. Seenaadhaa waliin mormuu danda'u walirra barreessanii ribaatal godhanii intellectual process akka saba tokkos seenaa sana keessatti kana taanee jedhaa ibaluun muunoo kan hin taane gidduu kana kitaabota ba'an irratti falmii tokko ni argina. Seenaan isaa kana mitiidha. Inni kun primary evidence qaba, kun immoo secondary evidence qaba, corroborating godhaadha. Waanuma akkas goote is an intellectual process. Seenaa taanaan saba naannoo tokko irratti waa'ee lola tokko naannoo tokko irratti wanti barreeffamu isa sana irratti wanta barreeffamu wajjin adda addummaa qabaachuu danda'a. Isa saayinsii isaatiin ilaaluun ni danda'ama. Seenessi garuu waan adda. Seenessi deliberate. Naaf haa ta'u jettee tolettee waan hojjettudha. Itti yaaddee waan hojjettudha. Wanta lafa qabsiistu bakka qabsiistudha. Kaayyoos qaba seenessi. Seenessi callumadamee seenaa raggaasuudhaaf yookiin immoo kan darbe agarsiisuudhaaf kan hojjetamu miti. Seenessi bakka itti deemtu waan bu'aa buufachuu barbaaddu waan irraa argachuu barbaaddu qabdaaf ijaarta. Barumsa kee keessa gashitaa kaarikulamii keessa gashitaa uummanni kana akka leellisu miidiyaa irratti in ijaartaa jechuudha. Sababa qabda seenessi kan itti ijaartu. Seenessi nu barbaachisu seenessa waloo seenessa walitti nu fidudha. Wanta gaarii keenya wanta waliin qabnu wanta irraa barachuu dandeenyu wanta boritti nu deemsisu. Biyyi kuni saba tokko fakkaachuu akka hin dandeenye akka hin danda'amne kan agarsiisu. Amaara ta'uu hin dandeessu, Oromoo ta'uu hin dandeessu. Itoophiyaan sabaaf sablammii adda addaarraa fo'amtee hundumtuu amma ga'ee isaatti kan irraa argatu kan keessaa qabu hundumtuu aadaa bareedaa kan qabu kan wal jaallatu kan waliin jiraachuu danda'u kan wal compliment kan wal godhu kan waliif da'oo ta'u kan biyya kana ijaare hundumtuu ga'ee kan qabu seenessa kana ijaaruu barbaada. Seenessi kuni cohesionii uumaa walitti dhufee biyya isaa uummata jaallatu uummata biyya isaa daangaa isaa eeguu barbaadu diinagdee isaa irratti hojjetu kan eenyummaa fi amantaadhaan qoqqoodee waliin fixnee citizenry cimaa ijaaruu barbaada. Eenyummaa tokko irratti hojjetama normally. Tokko irra jalatti gashita dur. Amma garuu eenyummaa adda addaa hundumtuu bakka itti kabajamee bakka isaa qabaatee hundumtuu kan itti jaallatamu hundumtuu rakkinas gaariis kan keessatti dabarsee kan waloo gootee ijaarta. Kuni biyya Itoophiyaa jedhamtu har'a jirtu bor dhufuuf deemtu kanaaf ijaarta malee biyya Itoophiyaa darbite Empaayeraa Haayile Sillaaseen ijaaraa ture. Andi ሃይማኖት andi ቋንቋ andi maal jedhee isa hojjechaa ture. Isheedhaa fi seenessi hojjetamu hin jiru. Seenaa barreessuu dandeessa akka barbaadde gootee. Inni dhimma abbaasaati. Dhimma abbaa barreessuudha. Profeesaris taatee maalis taatee barreessitee kan biraa immoo dhufee dogoggora kan kee jedhee barreessaa isan intellectual practice. Seentarii irratti garuu dhufee kan leellisnu kan walitti ol qabamuun irra jiru kan waliin nu jiraachisu kan biyya waloo godhee ijaaru biyya barbaannu seenessi kan hojjetamu biyya feetuu fi malee biyya turteef miti. Ragaa guuruudhaaf miti. Yookiin raggaasuudhaaf miti. Seenessi kan hojjetamu maal feeta? Itoophiyaan maal akka taatu barbaada? Kan Oromoon, Amaarri, Tigreen hundumtuu wal jaallatee, wal kabajee, waliin itti jiraatu, biyya tokko qabaatee, biyya sana wal qixa kan itti jaallatu, kan wal bira dhaabbatu, eenyummaa isaa Itoophiyummaan eenyummaa isaa ta'ee akka ijaaramu barbaada jechuudha. Oromummaan eenyummaa isaa ta'ee Itoophiyummaan eenyummaa isaa ta'uun kan waliin dhiibne, kan waliin dhiitne Amaarummaanis Tigrummaan waan alleen kee Itoophiyaa keessatti fudhatama qaba, bakka qabda. Ati Oromoos Itoophiyaas ta'uun tokko one and the sameidha jettee isa ijaaruu barbaada. Cohesionii barbaada, integrationii barbaada, cimina barbaada. So seenessa sanaaf ta'u ijaarta. Ijaarameera amma hin jiru. Waan isa qabaanneef wal waxalaaf namni isaa asifachi wal qabatee gaafa noolee jettu inni sun na balleessuudhaaf genocideedhaaf qopheessitee siin jedhama. Ati immoo seenaa kootii kan naanti genocidein irratti gooteen irraanfadhu jettee genocidii waloo qabattee teesseetti kan kaleessaa fi kan bor dhufaa irra jettee
har'arratti garuu biyya akkamii ijaarrarte isa gannee kan waliin nu deemsisu kan waliin hojjenne kan waliin qabnu sana ijaarraa isa leellisna achi keessatti walitti dhufnee walitti maxxannee biyya cimaa taanaadha kanadha seenessi Itoophiyaan dhuftu New Ethiopianist kan jedhamu kanadha akka kooti. Tole gaaffii kan biraatti itti nan deebi'a egaa waan tammati kaase irratti Raajii dhimma kana irratti mee atis yaada kee itti nuu kenniti waan seenaa fi seenessa kana wajjin wal qabatee yaaduman ayyaanaaf kaase sana atis yaada kee irratti mee. Gaarii galatoon biqilaa. I think wannan garaagarummaan ayyaana wajjin qabu seenessi kan dhufuuf qofatu hin taane seenessi ka darbe irrattis ka hojjetamutu jira. Seenaan akka seenaatti himameetu seenaa himamu sana immoo shape godhanii structure godhanii seenessanii yeroo seenessan sana seenaa sana dabsanii yookiin immoo akka ofiif ta'utti godhachuunis seenessadha jedheedhaan fudhadhaa. Egaa biyya sana keessatti seenaan fi seenessi waloo dhaleessuudhaa fi taateef baatee qaba cause and effect tokko isa tokkotti jechuudha. Yoo seenaa waloo qabaatte seenessa waloo dhaleessuu dandeessa. Seenaa waloo hin qabdu taanaan seenessa waloo dhaleessuu dandeessa garuu hojii baay'ee si barbaada. Akka sila waa'ee dimokiraasii kaasnetti. Dimokiraasiin piroosesaa itti amantee collectively hundumtuun godha taanaan immoo ijaaruu si rakkisu. Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan dimokiraasii sootte saboonni biraas mirgi keenya nu eegame Itoophiyaan akka sanatti nu deemti jedhanii within process yoo godhatan inuma godhama garuu immoo baay'ee aarsaa barbaada jechuudha. The same thing. Kanaaf seenaa waloo iddoo itti hin qabne amma akkuma ka'e ka isa tokkoo fi jagnaa isa tokkoo fi akkamaadha. Kan inni tokko abbaadhatti ta'ee godhu abbaadhatti ta'een fakkaatamee goosifamu ergamtuu ta'eetu godhata. Amma sila koloniin hirkattoota koloniitti turanii akkuma jennu jechuudha. Gariin seenaadha waloo qabna jettee kanatti kaastu inni tokko itti fayyadamuu fi seenaa waloo godhee seenessa dhiyeessa jechuudha. Inni kaan immoo si miidhuuf jedhee jechuudha. Kanaaf wiziniyyuu Oromoo qofaattu ala warra Oromoo wajjin fakkaatan biyyattii waliin keessa jiran qofa osoo hin taane akkuma Oromoottu seenaa namoota dhuunfaa seenaa qabsoo geggeeffamaa ture kanarratti garaagarummaa hedduutu jira jechuudha. Perceptionii hypothesisii nu kenninu. Kan isa tokkoof jagnaa isa tokkoof immoo gantuudha. So akkanatti ilaalamuutu jira. Koo seenaa waloo hin qabdu ta'e seenessa waloo fiduun nama rakkisa jechuudha. Seenessi waloo amma qabna jedhamee lallabamu kun garuu seenaa waloo warra hin qabne wajjin seenessa waloo qabna jedhanii fakkeessuuf wanta ka'an hedduutu jira jechuudha. Afgaaffii keenya kutaa darbee irratti anaafati bal'inaan haasofneerra. Dhimmoonni abbummaa Itoophiyaa wal qabatee artistoonni kaasaa jiranii dhimmoonni fedhiin akka biyyattii national interest jedhamee akka ji'oopolitikaa naannoo sanaatti ka'an kun seenaa waloo sana cuunfanii seenessa waloo dhaleessuuf akka mayyaanaan jedhutti hojjechuurraa seenaa waloo hin jirre sana seenessa waloo qabna jedhanii kaasuun sun ni mul'ata jechuudha. Ammoo ani gama kiyyaan seenaa waloo hin qabnu gariif acuucamaa ture inni tokko acuucaa ture yeroon kana jedhu immoo common denominator nu fakkeessu hin qabnu jechuu miti iddootti fakkaannu immoo qabna iddoo seenaa waloo qabna iddoo seenaa qeenxee qabnu qabna. Seenaa qeenxee keenyaaf seenaa waloo keenya cuunfinee seenessa waloo dhaleessuuf gara fuulduraatti immoo akka sila jenne akka adeemsa ijaarsaa sanatti fudhanna malee ammarratti seenessa waloo qabna jedhamee wanti ka'amu kun waan gaaffii Oromoon sin bu'uurarraa kaasne liqimsanii deemuudhaaf hojiilee hojjetamanidha jedheen fudhadha. Isa kana duuba sorgoon ifan taane wayii tokko akka jiruttiin ilaala. Garuu yaada rimee sana yoo laalle nation building processing keenyaa fi sirni Itoophiyaan ittiin bulaa turte sirni mootummaa jechuudha. Sirni bulchiinsaa kun garaagarri isaa isa tokkoof favor godhaa, isa tokko miidhaa, isa tokko immoo iddoo tokkotti qoobxeessaa, isa tokko immoo handhuura giddu galeessaa godhaa akka sila kaasnetti, isa tokko immoo qarqaratti qabaa akka deemaa turetu jira. Inni kun seenessa waloo dhaleessuu irratti assaayimantiif hojii baay'ee nama barbaachisaa. Akkuma Itoophiyaa dimokiraatessuu dandeenya jedhamu sun ka'etti seenessa waloo dhaleessuudhaaf hojimanii hedduu nu feesisaa, hojimanii hedduu hojjetamnaan garuu seenessa waloo fuulduraaf dheeressuun dhaleessuun hin danda'ama. Ka darbe irratti garuu seenessa waloo hedduu qabnu seenaa qeenxee jira. Seenaa sanarraa barannee accept goonee seenessa waloo dhaleessuudhaaf immoo dhaloota qophaa'utu uumamuu qabaa akka jedhu man gabaabsee kaasaan. Tole ayyaana Raajiin seenessa waloo uumuuf seenaa waloo qabaachuutu barbaachisa waan ta'eef seenaa waloo immoo baay'ee hin qabnu
kan jedhudha kan inni kaase. Ati sama jalqaba yeroo kaastu seenaan duraan ture suni seenessa waloo ijaaruu irratti danqaa kan inni ta'e tuttuqxeetta. Fakkeenyaaf aanolee kaastee inni kaan seenaa aanolee yaadata, inni kaan immoo gocha aanolee irratti raawwateetu jira. Kana wajjin wal qabsiistee waan itti kaastes jira. Seenaa waloo qabnaayii, seenaa waloo tun qabaatiin immoo seenessa waloo ijaaruun ni danda'ama moo seenaa fi seenessa waloo kanaaf ati ilaalcha adda ta'e wayii wanti qabdu jira garaagarummaa fi wal fakkeenya isaa irratti? Jalqaba seenessi gara duubaatti hin hojjetamu. Seenessi garuma fuulduraatti hojjetama. Har'aa fi boriif hojjetta seenessa malee seenessa duubatti hin hojjetu. Seenessi inni ture dhugaa. Seenessa adda addaatu ture. Seenessa maqaballeessii sabaaf sablammii irratti ebaluun isii gadidha, ebaluun akkasiidha, asirraa gotatamee waggaa kana dhufee neetiivii mitii kan Maadaagaskaarii irraa dhufee yookiin immoo gama kanaan ebaluun nama nyaataa maal jetteefa seenessa hin taane sabarratti barreeffamee yookiin dubbatamee tureetu jira. Isa garuu gara duubaatti hojjechuu hin dandeessu. Gaafa har'a seenessa waloo ijaarraa jettu seenessa waloo duubatti hin ijaartu. Seenessa waloo har'aa fi boriitti ijaarta. Kan inni tokkoffaan. Hubannaa seenaa yookiin waliigaltee seenaa qabnaa, hubannaa seenaa waloo yookiin waliigaltee seenaa qabnaa hin qabnu. Qabaachuufis hin deemu. Hubannaa seenaa yookiin waliigaltee seenaa irratti tokko qabaannaa inni qabaachuun noo. Sabaaf sablammii baay'eetu biyya biraa irrattis hubannaa seenaa wal fakkaataa assimileeshiniidhaan warra uumaman yoo ta'e malee hubannaa adda addaa qaba seenaadhaaf. Seenaadhaaf hubannaa adda addaa qabaachuun seenessa waloo qabaachuu irraa sin dhoowwu. Especially yoo seenaa waloo qabaate. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa yoo xinnaate bare minimum isa durii sana dhiisnee waggaa 1000 dhiisnee yoo xinnaate waggaa 142 seenaa waloo qabu. Seenaa sana keessatti hubannaan seenaa sanaa adda adda. Seenaa waloo qabu garuu at the bare minimum jechuudha. Biyya tokko keessatti har'a jirti kan jedhamtu Itoophiyaa har'a jirtu yookiin Itoophiyaa proper jedhamtee har'a kan ijaaramte kan keessatti waggaa 142 waliin jiraatteetta, lola waliin qolatteetta, waliin beelofteetta, waliin waan baay'ee taateetta. Seenaa keeti kun seenaa biyya keetiiti. Irratti qabsooftee, waliin loltee, wal loltee seenaa keeti. Seenaa sana irratti ati akkatti hubattuuf waliigaltee seenaa qabda hin qabdu. Seenessa ijaaruudhaaf wanta ga'u garuu qabda. Wanti hundumtuu gama lamaan kan jibbamu, gama tokko kan jaallatamu miti. So wanta walitti nu fidu qabna. Wanta walitti nu fidu ilaalu argachuu warri tokko waan hin jirreefaa uumanii seenessa uumu. Amma roomiin kun ifaa maaltu bineensa tokkotu bineensa deeggalaatu ijoollee lama guddisee obbolaa lama guddisee isaantu biyya kana uume jedhanii seenessa akkasii kanarraa seenessa dhashu. Dhuguma bineensa deeggalaatu ijoollee sana guddisee most probably soba mythically mythology irraa kaatee wanta hin jirre irraa kaatee seenessa ijaarrata. Nuyi kan jiru kanarraa kan ofii qabnu namoota jainummaa isaaniitiin beekaman Itoophiyaadhaaf ajjeesanii du'an akka Abdiisaa Agaafaa qabda. Oppositioniin hin jiru Abdiisaa Agaarratti. Across the board namni hundumtuu jaina Itoophiyaa, jaina Oromoo ni fudhatama. Adawaa kanarratti waan baay'eetu jira kan biyyi lafaa beeku. Wanta kana keessaa fo'annee isa jibbinu isa akka yaada keetiiti ilaaliga. Atamma fookasiin kee biyya kana cabsuu yookiin biyya kana fofolloqsuu diiguu barbaadda taanaan negatiivii irratti fookas goota. Inni ijaarraa walitti dhufnaa Itoophiyaan yoo sirraa'e siistamii ishee yoo sirraa'e yoo dimokiraata'e Oromoodhaa fi biyya guddaa biyya itti du'e biyya ijaaree amma dhiyoo kanayyuu Eertiraa wajjin loluu irratti bakka baay'ee irratti lafeensaa kaaba kana kan guute kan Oromoo ijoollee keenyadha. Nutu ijaare nutu dhaabe biyya kana. Sanaaf biyya dhaabe keessaa hin ba'u Oromoon abbaa biyyaati abbaa Itoophiyaati jettee amanta taanaan seenessa sana ijaaruudhaaf kan ta'u waan baay'ee qabna. Isa itti fayyadamtee seenessa ijaarta kan qabnu sanarraa. Garuu waliigaltee seenaa qabaachuun nurra hin jiru hin qabnus. Dhimmoota seenaa wajjin wal qabatanii wantoonni baay'een ka'an jiru. Jechuun isa kana seenaa dudduuba deebinee haasa'uuf utuu hin taane seenessuma waloo gara fuulduraatti uumuufu fakkeenyaaf
loloota biyya kana keessatti yeroo gaggeeffamaa ture keessatti Oromoon qooda fudhachaa waan tureefi qooda fudhachuu qofatu hin taane qooda guddaa kennaa waan tureefi gootummaadhaan lolaa waan tureefi isumarraa illee fudhannee seenessa waloo uumuu dandeenya kan jedhu ni jira. Wantoota adda addaatu ka'a dhimma kana wajjin wal qabsiisee. Garuu atamma addatti waan seenessa waloo ijaaruuf wantoonni dandeessisan wanti lakkaa'amu kanarra dhaabbannee ijaaruu dandeenya seenessa waloo kan jedhu waan itti nu himuu dandeessu jira Ayyaana. Ammas kaaseen ture seenessa waloo kan qabnu biyya kana keessatti biyya kana eegsisuu koloniirraa warri Xaaliyaaniin dhufanii kan fudhanne eegsisuu irratti Oromoonni gaagama godhe sana keessatti diinagdee irratti hirmaannaan keenya lola baay'ee waliin lollee biyya eegsisneerraa fiiktoonni keenya alaabaa biyya kana qabatanii Abbaba Biqilaa gurraacha namni gurraacha maaraatoonii jalqabaaf mo'ate Abbaba Biqilaan fa'aa Oromoodha. Namoota Oromoo ta'anii namoota beekaman Daraartuu Tulluu fa'aa Qananiisaan fa'aa fi biyya lafaa irratti biyyi kun kan itti beekamtu kan keenyadha. Seenaa kana keessatti kan keenya ta'anii warri jiraatu waan baay'ee waan kumaatamaan lakkaa'amu. Itoophiyaan har'a Itoophiyaa taatee dhaabbachuudhaaf Oromoo irratti dhaabbatte. Oromoo qabattee Oromoo keessatti ijaareeti. Sabni biraattis saba baay'ee fiduu dandeessa. Kana keessa kontribuushinii qabu. Of ilaalu Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaan har'a jiraachuu isheetii fi ani jiraachuu koo akka sabaatti kana keessatti wanta keessaa qabuutu jira jedhee dubbataa jechuudha. So isa sana fiddee wanta walitti nu fidu, wanta walitti nu hidhu, jeenota keenya, namoota keenya beekamoo seenaa waliin dabarsine, lola moone, warratti warri wal qabannee harka wal qabannee bakka itti duune kan walitti nu fidan fiitee gara fuulduraatti fidda seenessa ijaaruu barbaada. Malee kan kaleessa wal waxaltee wal ajjeeftee mukarratti wal fanniste maqaa hamaatiin wal waamaa turte jibba keessaa dhaabbatanii deemuu surree uffachuu anatu si barsiise jettee wal arrabsaa turte seenessa sana gattee seenessa waliin jiraachisu seenessa fuulduratti si deemsisu fuulduratti fidda. Isaaf kan si gargaaru ragaa kee kan seenessi suni dheeressuu akka hin taanee fi seenessi suni gatamuu qabamoo beekamtiin kennamuufii qaba inni duraan ture sun seenessi hamaan kan seenaa qabachuu ni dandeessa seenessa ni gatta. Seenessa ni gatta qofaa otoo hin ta'in biyyoota tokko tokko irratti seenessi tokko tokko heeraan iyyuu ni adabama. Seera keessatti galee seenessi akkasii adabaan akka qabamu. Seenessa sana keessa yaada seenessa sanaa gara fuulduraatti fiddeenaan hidhamuu iyyuu dandeessa. Biyya tokko tokko. Jarman irratti har'a dhaqee seenessa Jarmanii Hitler gaafa bulchaa ture seenessi achitti Iron Raceet qofaatu namadha. Warri biraa akkasii bineensadha jettee seenessa haasaame sana har'a nan dubbadha yoo jette Jarmanii keessatti ni hidhamta. Rwaandaa keessa dhaqee namaan kookirooch yoo jette hin hidhamta har'a. Engadda seenessa ture hojjetamee ture namni irratti du'eera. Seenessa siif hin taane waliin siin jiraachisne gattee seenessa sii ta'uu ijaarta. Seenaan garuu ni ta'a. Rwaandaa hotel Rwaandaan muuviitti hojjetameera kan Jarmanii Holocaust Museemiin jira. Wanti jiru ni jira. Wanti ta'e ta'eera. Seenaa isaan ni qabatta. Kan wal falmetu jira. Ebaluutu kana godhee ni danda'ama. Akka seenessaatti, akka biyyaatti, akka siyaasaatti garuu fuulduratti kan deemtu wanta wal si qabsiisu, wanta boriif sii ta'u fuulduratti fidna bannee isa gatamuun irra jiru, isa seeraan adabamuun irra jiru fa'aa fuulduratti fiddee uummata wal jibbisiistee, wal dhiittistee, wal ajjeesisuu barbaadda taanaan biyya diiguu barbaadda jechuudha. Biyya jaaruu barbaadda taanaan immoo kan waliin jiraachisu gara fuulduraatti fidda. Akka Jarmanoonni godhan, akka Rwaandaan goote, akka warri biyya biraa wanta hammina jiru gatanii gaarummaa isaa gara fuulduraa baasa. Seenaan haa qabatu kan qabatu. Seenessi garuu gaarii qabatee gara fuulduraatti adeemuu jettee seenessa waloo ijaarta. Amma kana kaniin kaasee fakkeenyaa fi mootummaan amma aangoorra jiru kun yookiin mootummaan amma itti fufee jiru kun itti fufiinsuma mootummaa Itoophiyaan erga mootummaa biyya haaraa yookiin immoo Itoophiyaa ammayyaa jedhamtee erga ijaaramte erga Abisiiniyaarraa kaatee erga Itoophiyaa jedhamtee kaasee jechuudha. Ergasii kaasee kanuma itti fufeedha mootummaan kun fakkeenyaaf Minilik ture. Minilik irraa Haile Sillaaseen waan fooyyessee itti fufee. Dargiin Haile Sillaasee irraa waan fooyyessee itti fufee. Achumarraan mootummaan EPRDF akkasumatti itti fufee mootummaan ammaallee akkasumatti itti fooyyesse moo diige jechuun fakkeenyaaf
Haile Sillaaseen impaayera ture mootummaan dargiin gaafa dhufu garuu isa kana diigee sooshaal rippaabilikii jedhee itti fufee dargiin gaafa kufee PRDF gaafa dhufu federaal rippaabilikii jedhee itti fufee mootummaan ammaas akkasumatti waan qabatee itti fufe. Wanti kaleessaa suni wantoonni baay'een waanuma itti fufedha jechuudha. Wanti erga mootummaan erga Itoophiyaan ijaaramte irraa kaasee erga akka ammayyaatti akka haaraatti ijaaramte irraa kaasee kan itti fufedha. Kanaaf mootummaan kun erguma isuma itti fufedha erga yoo ta'e badii mootummaan kaleessaa sun raawwate sana beekamtii kennee beekamtii jechuun gaariidha jedhee fudhachuutu hin taane badii sana raawwatameera. Badiin sun dogoggoradha. Dogoggorri kun akka irra hin deebi'amne jedhee akka mootummaatti labsee itti fufuu qabamoo labsee seenessa haaraa uumuu qabamoo seenessa kaleessaa suni gatameetuma akkasumatti itti fufuu qaba. Fakkeenyaaf ammatti kan itti kaaste waa'ee Jarmanii fa'aa kan itti kaaste ni jira. Isa kana mootummaatu akka mootummaatti kan inni godhe yakka akka inni ta'u kan godhe mootummaadha. Fakkeenyaaf yeroo kolonii keessa yakka raawwatan mootummaan Ingilizii biyyoota koloneeffate irratti biyyoota koloneeffate dhiifama gaafatee beenyaa kaffaluutti ammanni ga'ee jira. Beenyaa yeroo isin jedhu birrii baasee kaffaluutu hin taane yakka raawwate sanaaf beekamtii kennee bakka isaa bu'aaf utuu hin taane garuu yakka sana raawwachuusaaf beekamtii kennee deeggarsa tokko kan taasisu jira biyyoota koloneeffate. Waan isa caalutu ta'e Itoophiyaa keessa kan ta'e isa caala. Ciraa masaan lafa isaa fudhatee qotee beekamtii kennuu qabu miidha kan jedhe. Sigaleera lafuma isaa kan Ingilizii ati beenyaa jetta miti. Kan Itoophiyaa koo itti fufee jetta malee waan itti fufee hin jiru. Lafuma isaa fudhatee qotee bulaatti laate mareet raarashuu jedhee Ingiliziin koo lafa isaa qabattee ammas paarshaalii Kanaadaa ebaluu wajjinis akka bushaa taphatti Ingiliz. Beenyaa kafalte. Inni kun ikkoo namichas boolla keessa awwaalee lafa isaa fudhatee uummatatti mareet raarashuu jedhamee lafuma isaatti kan pabliikii godhe. Inni beenyaan koo jiraattee kafalta. Du'ee marraa fudhatamee diigamee maallaqni isaa jijjiiramee heerri isaa jijjiiramee wattaaddarri isaa bittinnaa'ee biyyuma haaraa godhanii ijaaraniif for the most part. Biyyuma sana fudhatee itti fufe waan ta'eef jechuudha gaaffiin koo. Haile Sillaaseen taa'eeti beekamtii kennee beenyaa kaffaluu qabaatu hin taane dargiinis biyyuma sana fudhatee itti fufe. Dandeessii jedhama. Daangaa isaa maalitti godha? Daangaa miti biyyichi siistamiin itti bulu namicha bulchu awwaalee seera itti bulchu diigee kan qabate ikoonoomii isaa kan qabate lafa isaa bittinneessee uummatatti laatee maaltu hafeera? Maallaquma ittiin bituu fi gurguruyyuu jalaa jijjiiree fuulli isaa bakka tokko irratti akka hin argamne kaasee seera biyyitti bulu jijjiireera. So biyyichi maaliif itti fuufeedha rakkinichi? Maaliif biyyichi hin cabne, biyyichi maaliif hin diigamne malee seerichi kun guutummaa guutuutti namichi kufee waan illeensaa diigamee irraa ka'ee ragaa. Heerri jijjiirame, seerri jijjiirame, maallaqni inni qabu fi ikoonomiin inni qabu uummatatti transmit godhame, wattaaddarri isaa bittinnaa'ee, namoonni seera isaa bulchanii, istiraakchariin isaa diigame, then biyyichi maaliif hin diigamne? Achitti aanes gaafa TPLF, PRDF, ABO wajjin dhufanii immoo gaafa dargii kuffisanii wattaaddara isaa bittinneessan jeneraalota heera itti bulu akka jiru fudhatanii kan sabaaf sablammii federaalawaa godhanii heera jijjiiran, seera jijjiiran, mana murtee jijjiiran, siistamii bulchiinsaa iyyuu paarlamentarii godhanii jijjiiran maaliif hin bittinnoofne biyyichiidha rakkinichi. Malee maaltu hafe? Biyyichi bittinnaa'uu haala maaltu hafe? Tole, Raaji yaadanni kaase kanarratti kaasiti sana booda gaaffii keenya gara xumuraatti geessina isaatii dheeraa waan turree fi gara furmaataatti deemna. Yaadanni kaase irratti yaada keetti dabaliiti. Yaada furmaataati kan jettu haalota amma kaasaa turree waan ta'uu malu waan yoo akkas godhame gaariidha jettu immoo yaada keetti nuuf ufi. Galatuma Biqilaa. An garaagarummaa guddaan qaba iddoo kanatti anaa fi seenessi waloo seenaa waloo utuu hin qabaatiin seenessa waloo dhaleessuun ni rakkisaa. Erga seenessa waloo hin qabaanne immoo seenaa waloo dhaleessuun ni danda'ama jedheen amanaa. Seenaan akka biyyattiitti armaan dura darbe garuu seenaa qeenxeedhaa. Seenessa hamaatis ture. Seenessi hamaa sun
cabee bira darbamuu qaba ka jedhu tuntaane seenessi godhame sun accountability itti gaafatummaa qabaachuu qabaa ka jedhuun fudha. Laalamma Minilik garba gurguraa ture Oromoo ajjeesaa ture ni matamaa biyya Ameerikaa manaaf ayyaanaan jiraannu keessatti istaatuun warra ilma namaa garba godhee gurguraa ture hin diigamaa. Itoophiyaa keessatti garuu masaraan isaanii hin dhaadeffamaa. Istaatuun isaanii yookiin immoo siidaan isaanii immoo ol ba'ee mul'ata. Isa kana nun bira darbamuu qaba. Seenessa sana darbuu qabnaa ka jedhu sun seenessi akka gaariitti kaa'e sun seenessa hamaa ta'uunsaa hubatamuu danda'u qaba. Levelii beenyaarra ga'amaa ka jedhamu suni laftii sababa gita bittaa kanaan uummatarraa fuudhamee wantoonni garaagaraa jiran sun deebi'amee hin godhamne. As keessatti wanti tuquu barbaadu ajandaa ala ta'uu danda'a. Jireenya koo keessatti naman argee gaafachuu barbaadu tokko obbo Zagayyee turan. Mareet Laaraash yookiin immoo Land for Tiller ka jedhu kana sochii geggeeffame keessatti baay'ee guddaa godhan. Utuun qaamaan isaanii argin lubbuun isaanii darbe gaaffii tokkotti sammuu koo keessatti hafe. Obbo Ida'oo Booruu hayyuu Oromoodha namni hundumtuu beeka. I think Finfinnee reediyoo taane namni yeroo 2-3 interview godhe anadha. Waan akkas jedhanii naa kaasanii sochii barattootaa gaafa laalan. Mareet Laaraashuu ka jedhu sun dogoggora ture naan jedhani. Yeroo sanatti namoonni muraasni yaada nu kaasaa turre Land for Native jedhuun nutti ture. Mareet Laaraashuun kan laficha qotaa jirus lafti isa qotuuf jedhame malee ka qotaa ture ciisenyaa tun taane warra kaanis waan ta'eef hin fudhatanii. Land for Native otuu jennee irra ta'eeti lafti abbaa qabeenyaaf deebi'a ka jedhu argumentii qabna ture jedhan. Inni kun namoota baay'ee biratti hin ka'u maaf hafee ka jedhu sanatti naquuqa. Kan namni amma kaasu gaa seenessi kana wajjin wal qabata. Seenessi sun sirrii miti jennee balfine malee waan seenessi sun dhaleesse hin fayyisne. Annoolee irra siidaa yoo dhaabne miidhamtoonni qorqalbiitiin annoolee irratti miidhaman formal acknowledgementii yookiin immoo wanta argamu tokko dhalachuutu nu feessa. Fakkeenya kaasne jechuudha. Itoophiyaa keessatti seenaa biyya tokko keessa jiraachuun seenessa waloo nuun dhaleessisu. Biyyuma tokko keessa jiraannee tacuucamne seenaa waloo hin qabnu ka jedhaa jiru. Biyya sana keessattis aarsaa kaffalan warri jennu kun barbaadanii moo dirqamaniiti ka jedhus gaaffiidha. Kanarrattis waliin gallu. Ani humni Adwaa dhaqee lole, humni Oromoo qotee bulaa lafan dhaladheetti guddadhe akaakileen keenya ni beeku seenaa dubbatan. Dhaqanii lolaniiru. Barbaadanii lolanii seenaa amma haasa'amu seenessa waloo hin qabne kanatu haasa'amee Itoophiyaan keeti jedhamee dirqama yookiin immoo lafa keessirraa fudhatama jedhamee yoo immoo deebitu qanyaazmaachii giraazmaachii taata jedhamee duule malee dhuguma seenaa waloo qabaatee biyyattii tiksuuf lolee kan jedhu gaaffiidha. Kanarrattis waliin galamu. Inni kaan ni fudhata isa kaaniif hin liqinfamu. So kanaafi seenessi waloo disregarded ta'uu hin qabu. Seenessi nurratti godhame sun seenaa qeenxee wal qabatee seenessi godhame sun revise ta'uu qaba, acknowledge ta'uu qaba, seenessa waloon ijaaramuu barbaada yoo ta'e. Wanti guddaan xiyyeeffatamuu qabu seenessa waloo akkamitti dhaleessina ka jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna ka jedhu nan bitadha yaada yaanaan kaasu. Ammoo seenaa waloo argan qabaanneeti seenessi godhamaa ture sun daameejii guddaa uume qaba waan ta'eef isa sana acknowledge gochuun gaariidha. Madaa sana dhaadessuun immoo amma seenessa waloo ijaaramu irratti gufuu ta'a jechuudha. Minilikiin natti faarsaa seenessa waloon qabaa jettee natti dubbatte yoo ta'e anaaf baamsiidha jechuudha. Anaaf gufuudha inni sun. Lakki kaleessa akkas ture sanarraa fayyinee kan biraa ijaarra yoo jette ka fudhatamu jechuudha. Iddoo sana miis godhame waan amma biyyattii keessatti keessumaa mootummaan lallabaa jiru jechuudha. Wanti guddaan dhibee qofaa ta'uu miti. Furmaataadha wanti furmaanni. Ani furmaata jedhee gama kiyyaa wanta hin kaasu qabsoo Oromoo laalleessaa kaaneessa geenye. Itoophiyaan amma haalarra jirtu maal fakkaatti jenne. Seenessi dhalataa jiru dhaleessamuu barbaadamuu fi ture maal fakkaata jennu ilaalle. Amma gaa wanti nu hafe yoo kun hundumtuu ta'ee har'as qabsoorra jirra yoo ta'e maaltu furmaataa Oromoon garam deemuu qaba isa jedhuufi ani iddoo kanatti Oromoon qaxxaamurarra jira. Daandii qaxxaamurarra jira. Oromoon yoo ce'ee ce'uu akka
baraabaratti hin cabnetti Oromoon nagaa argatee Oromiyaan waaraa akka taatutti dirree siyaasaa ta'ee harkifamee jiru kana Oromoon qixa tokko qabatee waaraa nagaa argachuudhaa fi wanti ta'uu qabu Oromoon dhaabbatee of ilaaluu qaba. Mooraan Oromoo inni mootummaadha jedhee anaangoon qaba. Gaaffii Oromoon deebiseera jedhus gaaffii Oromoo deebisee hin jiru deebisaattis hin jiru. Abdii gaaffii Oromoo deebisuus hin qabu. Warri mootummaa kanaan olitti filannoo yaada qabna jedhee qabsoo geggeessaa jirus qabsoo nagammaa geggeeffamee bu'aan argameef kan na hafe kana akka jedhu sana aarsaa xiqqaadhaan injifannoon bifa argamutti tarsiimoo xaliilaa ta'e garqaabbachuu danda'uu qaba. Yaada waloo dhaleessee dirqama waloof qabaachuu danda'uu qaba. Kanaaf Oromoon yoo mootummaa keessa jiraate inni kaan mormee roga tokkotti hin deebi'u yoo ta'e seenessa nu haasa'aa turretti kufna jechuudha. Kanaaf kan nu baasuu qabu yeroo ammaatti jechuudha. Oromoo cime malee Oromiyaas ijaaruu hin danda'u. Oromoo cime malee seenessa waloo Itoophiyaa keessattis ijaaruu hin danda'u. Qobaa ofii diimee warri mootummaa keessa jiras an ifan dubbadha abbaan fedhaa liqimsuu hadisu. Ijoolleen Oromoo mootummaa keessa jirraa nuni gaaffii Oromoo deebisaa jira jedhan qobaa gaaffii Oromoo hiikuu hin danda'an. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo geggeessaa jirus qobaa isaa rakkoo Oromoo hiikuu hin danda'u. Abaawoon jaarmaa ijaaree filannootti hirmaatee geggeessaa jirus qobaa isaa gaaffii Oromoo hiikuu hin danda'u. Gaaffiin Oromoo waloon hiikama waan ta'eef ilmi Oromoo qabsoo Oromoo bifatti amaneef bifa saagaletti qabsaa'aa jiru dhaabbatee bakka tokkotti dhufee of ilaalee seenessa waloo dhaleessinee Itoophiyaa keessatti gaaffii Oromoo deebisna yoo jedhes Oromoon arboomee yoo cime malee bu'aan qabu. Yoo Oromiyaa akka biyyaatti ijaarranna ta'es Oromoo cimaatu biyya ijaarrata. Kanaaf Oromoo cimsaa, Oromiyaa cimsaa, hoogganni Oromoo keessuma warreen qabsoo Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessu hoogganni Oromoo personal ego isaarraa gad bu'ee dantaa Oromoo fuuldura fidatee Oromoon bifa ittiin waan amma haasa'aa jirurra aanee Oromiyaan nagaa waaraa argachuu dandeessu daangaan Oromoo kabajamee gaaffiin Oromoo deebii argachuu dandeessu irratti gattaa'ee wal fudhachuu danda'uu qaba jechuudha. Inni mormus Abiyyiif Shimallisiin dhiisee Zammana Kaaseef kan biraa firoonfata yoo ta'e ani hin fudhu. Shimallisii fi Abiyyis immoo Daawudiif Mararaa fi Marroo dhiisanii Geetaachoo Maraddaa fa'aa hammataatti fufoo ta'es hin ta'u. Kanaaf dhaabbatanii of ilaalanii gaaffiin Oromoo deebiidhuuf inclusive dialogiin godhamuu qaba. Adeemsa kana keessatti hooggantoota siyaasaa qofaa miti. Warri miidiyaas warri hayyuudha jedhee of waamee sooshaal miidiyaatti dhufee kan Oromoon barbaadu tun taane kan ofii barbaadu haasa'ee sokkus. Namni kamuu qaamni kamuu kun akka inni dhugoomuu fi waliin qabsaa'uutu isa feesisa. Yoo kana goone ka amma jennu keessaa ba'uu dandeenya. Kanan goonu taanaan immoo dhaloonni keenyatti aanu seenessa waloo hin qabnu jenneen waasofnu kanatu nurratti ripiit ta'a. Kanaaf akka dullaa qabe bilooshii dhaloonni wayii fiigee qabsoon kun asin geesseetti isa dhumaa fuunee waaraa goonee kutubaatti gochuu fi yoo uleen lafa buute disqualified ta'an ammas Oromoon deebee garbooma jechuudha. Kanaaf uleen akka lafa hin buune sirnaan walirraa fuudhameetu igginni itti godhamuu qabaa kan jedhuun kaasaa fayyaa ta'ee marii kana keessatti yaadin kaasa yaada kootii yaada qophii keetii miti yaada kiyyatti anumatu fannifama gaarii ta'etti cubbuu ta'etti sanumatu fudhatama. Kanaaf yaadi koo yaada kooti akkasitti naa hubadhaa murna kamis nama kamis bakka hin buune akkasumatti naa hubadhu fayyaa ta'ee buleessi koo ayyaanaan immoo duuba isaa qamadii kaa'atee rambadhaadhe ta'e hin beeku akkasuma fayyaan naa bula nagaa ta'a. Ayyaana jirta. Gabaabsee mani dubbadha by the way furmaata irratti booda deebinan isa namoonni garba bushaa turanii Jefferson fa'aa 600 oli qaba ammas Jefferson memorialii Jefferson maaliin jira beekta. Anuleessi kanaan dura kan taa'e kaasuun dura hin jiru inni seenaa keenya keessa jira waan ta'eef. Akkuma Minilikiin faarsuun irriteeshinii fida jettee yaaddu yookiin wanti dhaabbatee jiru suni si quuqu anuleen jiraachuun isaa kan isa quuqus jira. Haa ta'u lamaanuu seenaadha kun. Seenaa keessatti dogoggoradhaan miidhaa sirriidhaan rakkin hin jiru. Seenessa waloo ijaaruun ni danda'ama jedhee nama isarratti deebi'ee Washingtoniif Jefferson namoota garba gurguraa turanidha. Memorialiin isaanii karaan hunduma isaaniitti moggaafama. Hin jijjiiramne. So
Garuu immoo har'a garbummaa ati garba naan jetta taanaan Ameerikaa keessatti rakkina keessa lixa. Sana sirreessu garbummaa nurraa kaasuu wayya malee warra garba gurguran ekaraama isaanii sodaannee jiraachuun hin danda'amu. Ekaraan bakkee ekaraa haa ta'u seenessi wanta jiraatudha waan living thingidha. Seenessi kan keessa jiraannu waan ta'eef akkasitti ijaaramu wayya. Furmaata irratti raajii wajjin akka malee walitti siqna. Namoonni baay'ee raajii irratti duulu anaan dhufanii egaa bilisiginnaa mana godhu wantoonni ani dubbadhu kana bilisiginnaatti siqa fakkaatamee wal xinnoo gamaagamnee garuma isaanii deemuun keenya noolle akkas nu dhiibdu taanaan ijoollee. Garuu immoo furmaata haasofna taanaan raajiin kan jedhu kuni furmaata isa ta'udha. Mootummaa kana keessatti Oromoon gara seentariitti akkas siqee hin beeku. Ijoollee Oromoo ta'an gaafa jedhu qolqarbiin isaanii, yaada isaanii, afaan isaanii, waan hundumtuu keessa isaanii anaaf raajii gadi miti Oromummaan isaanii. Mootummaa sana keessatti jiru, aangoo qabu, gara fuulduraatti akkan sila dubbachaa jiru kana gara fuulduraatti seenessa haaraatiin Itoophiyaa keessatti dantaan Oromoo eegama jedhanii warra hojjechaa jiran gatanii deemuu hin danda'an. Haadha goggoranis sirrii isaa ta'anii namoonni akkuma isaanii Oromoo ta'anii quuqamanii bakka adda addaa irra jiru. Isaanii wajjin gaaffii jiru, isaanii wajjin wal dhabdee jiru furuu irratti fookas gochuutu dha. Isa gattee karaan deemtu deebita booda deebi'uun kennu. Karaa deebi'uu mannaa ammuma itti yaadanii wal gidduu wanta jiru arboomuu kana sila raajiin jedhu baay'ee barbaachisaadha. Siyaasaan yuunifoormii ta'uun sirra hin jiru. Faabrikaa tokkorraa hin baane saamunaa miti. Namadha addaddummaa siyaasaa qabda. Addaddummaa siyaasaa kee ispeektiramii irratti kaa'e. Ispeektiramii sana irratti ati leeft liiningidha, ati immoo raayit liiningidha. Uummanni isin gidduutti murteessu. Eenyutu aangoo fudhatu, eenyutu humnaa ta'u murteessu. Garuu isin gidduutti wanti jiru uummata akka miineef isa furuu irratti ani Taanzaaniyaa allama yeroo deemanii raajiin ni yaadata tiktaakii irratti teenyeema dhugaa nu gojummaane baay'ee uummata keessatti namoonni waa hubachuu danda'ani waan akkasii hin barbaadan. Jira namni sammuunsa baay'ee hin dammaqne tole jedha. Itti fuufii dhiitii jedha. Obboleessi isaa akka du'aa jiru hin beeku. Garuu namni xinnoo hubatu ni beeka. Kuni nu miidhaa jira. Uummata keenya miidhaa jira. Rabbee dheenna waaqayyo dheennaan achitti deebi'anii ni furu jennee amanna. Ishee qawwee walitti qabatanii jiran kanatu anaaf naan ta'u furmaata waloo haa fidanii nagaa lamaanuu ni barbaadu nagaa gara nagaatti deemanii innaan siyaasni adda addaa haa ta'u arboomuun ni danda'ama. Biyya kana keessatti Oromoon kana booda saba cabuu danda'u dhiibamuu hin dandeenye. Cabuu hin dandeenye ta'ee of ijaaruu danda'a. Siyaasa mormii keessatti qaama ciccimaa qaba ABO'f KFO. Ijoollee hidhatan Oromiyaa daangaa saba isaanii eegan biyya isaaniis eeguu danda'an ijoollee cimoo qaba. Sammuudhaan advanced uummata ta'e. Egalitarian systemii keessaa baane democraticidha. Naturally it comes naturally to us democracy. Isa sana gara aadaa keenya gara eenyummaa keenyaatti deebinee ilaameedhaan kana furreennaan sabni keenya Itoophiyaa keessatti miti Afrikaa keessatti fuuldura wanti dhaabbachuu danda'u hin jiru. Fayyaa ta'e ulfaadhu kallattiidhaan anis galateeffachuun barbaada obbo Raajis Raastaa waliin jennaa gaafa tiktaakitti wal arginu rifeensa dheeraa qabnu waan ta'eef fayyaa ta'e. Amma yaada ni jedhutti dhufte jechuudha beeki. Anasi Galaana Diimaan gaafatinaa waraana bilisummaa Oromoo milishaa mootummaan ijaaree raayyaa ittisa biyyaa keessaa ijoollee Oromoo kana yoo ijaarre Masriiyyuun sodaannu Mediterranean kanarra dhannee naavaal beezii godhannaa siniin jedhe yaada sanatti dhufuun keessan baay'ee gaariidha. Ammoo akka namni hubatutti waan tan kaasu anaan bilisiginnaa jedhu raajiillee itti duulu ka jedhee fi ani amma kallattii warri mootummaas hardlainerii ABO'dha jedhanii ilaalanii warri ABO's immoo keessaa warri waraana bilisummaa Oromoo deeggarus warra ABO deeggarus immoo akka keenyatti taatee warra kaan jedhu namni qumxaama keessa jiru taa'eetu sakaanitti darbata. An garuu isan qabadhee akeeka siyaasaatti amanutti amanee isa kaawwalii yoon ta'in gaaffii Oromoo deebisa waan jedhuufi kun nama hundumaaf hin liqinfamu. Har'as Oromoon mooyyee keessatti tumu keessaa ba'ee mooyyee keenya walitti finnee tumannuutu falanuu ta'a. Kanarratti luucca'uu danda'u qaba Oromoon kan jedhu naammadha. Fayyaa ta'e Biqila.
Ayyee baay'ee galatoomaa yeroo keessan baay'ee sa'aatii dheeraa ta'e kana asitti na kabajanii asitti argamtanii yaada keessan hin quufamne kana nu gumaachuu keessaniif baay'ee guddaan isin galateeffadhaa fayyaa ta'a. Yeroo biraa qabxii kan biraa irratti akka walitti deebinu abdiin qabaa baay'ee galatoomaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa kan keessumaa